Bulchiinsii Magaalaa Adaamaatti namoonni manneen waliin jireenyaa ganda Gooroo keessa jiraatan boolli balfa dhangal'aan manneen kanneen keessaa bahutti kuufamu yeroo yerootti guutuun dhangala'uun rakkoo fayyaa fi baasii humnaa oliif nu saaxilaa jira jedhan. Namni dhibee kanaan faalamaa jira. Kana qofaa miti naannoon kun marti faalamaa jira. Osoo dhibeen daddarbaan tokko lafa kana akka ka'u ta'e laalimee waan asirratti miidhamuu danda'u. Daa'imman keessa taphatu. Guddaan keessa gala. Osoo namni akka tasaa hawaasarraa ta'e iddoo dukkaan itti dhaabattu iddoo itti maal jettu nama itti keessummaatti gaggeessitu ofirraa hin qabu. Yoo keessummaan nutti dhufu yeroo hunda saalfiidha namni mana kana. Maallaqa yeroodhaan almost ji'a keessatti yeroo 3-2 akkasitti qarshii walitti funaannee ni waraabsifna deebi'eetuma ni guuta jechuudha. Furmaata argachuu hin dandeenye. በዚህ ምክንያት አስም በሽተኛ ሆኛለሁ. ፎሊ ባዳና ሲካው ድቤ አስሚፍ ነሳጥሌራ አነ ቆፈምቲ ዳኢመን ደበለቴ ነሞታ ሄዱቱ ሞራ ከና ኬሳ ዱኩባ ሀርገንሱ ወልቀባቱፍ ሳጥላማ ጅራ hawaasni manneen waliin jireenyaan ala jiraatanis balfi dhangala'aan manneen kanneen keessaa bahu nuunis nu miidhaa jira jedhu. Kondomni haala akka dhangala'u akkuma jiruun kuteetiniin fuula mana keenyaa kana keessa baheetiniin naannoo manuma keessa nu jiraannu keessa dhangala'aatiin ba'a. Guyyaa tokko fayyaa guyyaa tokko dhukkubsataa jiraataa jira uummanni kun. Gareen OBN komii hawaasaa kana ilaaluuf wayita garasitti malattis balfa guutee dhangala'uun alatti jiraattonni manneen waliin jireenyaa kanneenii tokko ujummoon balfa hawaasa naannootti gadhiisaa akka jiran taajjabeera. Obbo Biraanuu Damee hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaati. Rakkoon kun hanqina itti fayyadama jiraattotaa irraa kan uumame ta'uu himuun furmaata isaafiis ni hojjennaa jedhan. Amma xuuccisneetum dasaatu kana kan godhuu qabu jiraatadha. Xuuccisuu hin qabu. Garuu immoo nuti akka bulchiinsa magaalaatti xuuccisnee rakkoo isaa san erga adda baasneen booda rakkoon isaa wanni gogaan keessatti yoo guute yoo ta'e isa kana qoforsiisnee sirreessuudha. Inni biraa immoo sarara irratti rakkoon uumame yoo jiraate sana sarara san qulqulleessuu waan qabnuuf rakkoo san oduu addan baasniin booda yeroo haganaatetti furra jennee deebisuudhaaf rakkannaa haala danda'amaa ta'een garuu yeroo kennamuuf hin qabu rakkoon kun. Jiraattonni manneen waliin jireenyaa kanneenis qulqullina naannoo isaanii eeggachuu akka qaban dhaamaniiru. Kosiin mana bahuu karaa irratti gatamaa jira. Namni keessa jiraatu qulqullina naannoo isaa eeggachuu dirqama qaba. Yoo xiqqaate namni tokko raadiyeesii 20 naannoo jireenya isaa qulqulleeffachuu qaba. Jiraatanis hubannoo kana cimsatee dirqama isarraa eeggamu yoo ba'e akka bulchiinsa magaalaatti immoo nutis waan deeggaruu qabnu deeggarree rakkina kana furuu qabna.